Aye, haranyo jinjra? Harasina walindira. Sorry, kam? Nagagala tawaka. Nagawati? Chirakuno. Aye, shaping ke bhai barida? Oh, thank you. Eenyu fakkas bareechite garuu? Jaarsa koof. Jaarsa isheetiif. Eenyuuf bareechifte akkas jaarsa isheetiif bareechisteetti. Jaarsa kee bareechite? Inni kan argate alamii argenne? Jette. Aye, mee takka kaameraatti agarsiise? Naannoo? Naannoo. Hin qoramu dhiis. Nakoo kaawwate. Hin qoramu. Waa. Dhiisa dubartoonni maal taatan? Nun qorinaa, dhiiran qorinaa dhiisa. Suuraan kun ilaalcha namoota hedduu harkisee jira. Itti qaatafarii haadha manaa isaa haadha manaa Hacaaluu Hundeessaa. Dookterii akkam dhukkubi koo laaboraatoorii keessatti immoo adda ba'eera? Adda ba'ee? Eeyyeen dhukkubi kee maal akka ta'e adda baasneerra. Mee maalumatu immoo na dhukkubee? Maaliin? Dhukkubi si qabe TBtu si keessatti argame. TV? Bannaataa rimootii saasnaa barbaadaa kachumaa. TV ilaallamatti fakkaata. TV keessatti ilaalamaa jittaa balbal jedhaa haa ilaallu. Akkatti bareedaa ko ukiira fidee shaw. Ilma koo balbal hin jedhini bilijinii keessatti ilaalamaa jirta achi garagalii. Ilma koo suuta dhugi maal banne buna bishaan dhugdasee ta'e suuta dhugi akkasitti hin dhugani suuteedha. Buna katamaa kanama. Gizee buna katamaa teessee dhugdu laale muddin suuteedha. Nuyne ganama nuyne buna kanatti. Shawugi. Abet. Isa dafa. Tene narratti ni yisisin kan. Suuraa dafa hamman deemi darafan dafa. Nam tokko tafe. Nam tokko naafe. Mee Birii kudhan. Nama tokko ta'a. birii kudhan. Shawu hamman deemi darafan. Gaheeta mokora wanne Mokkori. Silaa guyyuma guyyaadhaan murta birrii kudhan sii bahee beeka. Guyyaa hundaa murtaa siin ga'u yoo ta'e carraa hin qabdu waan ta'eef itti dhiisi. Ajama dhiyaatitti. Maara baay'ee ijjitammoo. Shawu. Maali taas teessee mandara gadi rabbayta. Maa jeeqxammoo. Sirba tokkoon Talaamaammadaa jedhame shawu. Sirba baasuudhaamoo. Mucaan tokko dheengadda sagalee kiyya dhagayeeti. Sagaleen kee tasfaa qabaa. Bookaalii Talaamaammadii naan jedhe. Kanaaf jabbilee gurgurte gaa. Jedhimee jedhe sin dhaggeeffadha. Sirriitti irreen ittiin qophoofne galu. Jedhimee nan dhagaa. Qachaa malee yaadatti. Sagalee kee waraabessa yaamu kanaan. Sagalee kanaan? Bambaasa jetta. Kosi achi deemi hojii hojjedhu. Wade shawu. Dasba. Sirumattuu gaabii si uwwisiisa banime. Tu gaabii moo? Gaabii natti anatti moo? Yaafure. Moyaa kee malee hin tacamaallaqe laatitti. Tacamaallaqe. Viidiyoon kun ergaa guddaa of keessaa qaba. Namoonni dandeettii keessan malee hojjettan dandeettii keessan barbaadaa hojjedha jechuu barbaadaniiti. Waaltaadhaan eessadha biyyuma keessaan dhufa qabaadha eessadha biyyi. Asuma na biyyi koo. Maalitti na baasee? Basaqadha maal taatee nanu mucaa basaqaati maanu. Eessa deemta? Eebbisaa fa'aa godhadhu eessuma koo eebbisaa jedhama jiiti. Eessani? Abbaa bakka dhuufaa kan jedhaman jiru achi basaqaa. Hin beekon eessani? Maqaa isaatiin maaloo. Abbaa Dassitaa fa'aan beektu abbaa Dassitaa Hin fa'aa. beeku. Abbaa Dassitaa Hin fa'aa. beeku. Olaaniyoo. Hin beeku sassi. Maqaa isaatiin. Abbaa gammachuu kan jedhaman mataan isaanii illee malu. Basaqaa intinaama abaalooma gama keessatti ilaalla. Eessumayyuu qabanoo barsiisaadhaan naqamteedha nagadhiisi garuu nama seeraadhaan maaloo. Rakkoon qabu yoo nama seeraa miti. Maaloo joo maaloo. Nama umurii koo guutuu barbaadu nama akka keeti durba akka keeti barbaadaa tura. Dhugaadha na durba miti dhugaadha. Uff yesus. Durbaa miti isinitti dhiis durbaa miti. Sirban jaallattaati. Sirban jaallattuun. Ani sirba kaluma. Sirbitu. Seetan wetu natti qabanii. Seexana weetitu natti qaba. Sirbi kan seetanaa dhufa maal? Kan seexanaati yoo. Dandeettii isaa argitanii Kan miti. seexanaati. Garuu warri maqaa dhodhooftu immoo Andu'aalam faan Caalaan faan sirba sirbu miti de. Amma garuu Caalaan gara farfannatti dhufe de. Andu'aalam Gosaa garuu yeroo sirbu ayyaana waliin qabsu. Waa'ee ayyaana. Ayyaana baay'eedha. Ayyaana baay'ee. Ajaa'ibuma wanti mucaa kana ajaa'ibuma.
masalaalii irra ejjetanii itti bahan tu jira gaafa aangootti baatu. Homa xaarii tokko malee rakkoo tokko malee gamoo dheeraa masalaaliin jalasii dhaabbateetu irra ejjettee kan itti baatu. Aangoo kana gamoo dheertuu kana masalaaliidhaan ejjettee qalbiidhaan baate kana yoon bu'uu qabda gaafa etuu masalaaliin sun si jalaan ka'e. Osoo si jalaan ka'e. Osoo si jalaan ka'e bu'uu qabda. Akkuma qalbiidhaan ejjettee itti ol baate qalbiidhaan ejjetteetu iddoo kee duriitti buute jechuudha. Gaafa ati gamoo dheeraa sanarra etuu teessuu masalaaliin sun si jalaa kaate maaltu dhufe jechuudha. Irraa bu'uu hin dandeessu. Hin kufta jechuudha. Aangoon kana. Kanadha aangoon irraa kuftaa akkamiin irraa buutare. Yoo qallatte dhukkubsataadha. Yoo huqqatte yoo furdatte harbaqa dhukkubaas sin jira siin ja'a. Karayyuttuu nama jalaan baatu. Kanaafuu gurratti nama hin qicatin. Hara hojii keetii qaceeli nageenyaa jiraadhu. Dhugaadha namni waan siin jedhu waan hin dhabneef gurra namaaf hin kennini gara hojii kan keetitti hojii kan kee hojjedhu. Haga araada kee tajaajiltee halkanii guyyaa teessee akkana jechaa bultu san ijoollee teetii fi haadha manaa ta'e abbaa fi haadha ta'e yoo tajaajilte irra siif gaariidha. Mee hanguma araada kee tajaajiltu warra keessan tajaajili nageenyaa jiraadhu. Artist Adam Haruun dubbiin inni dubbate namoota hedduu rifachiisee jira, mufachiisee jira. Mee maal jedhe? Kutaan addan bahina amantiidhaan waliin dhabina. Oromoon Oromoo Ortodoksii taateef bilisoomteen beektu. Maqaan Iyyasuus taateedhaaf bare bilisoomteen beektu. Musliima taateef bilisoomteen beektu. Su'uudiin takkaan hin gargaarre bilisoomteen beektu. Nama seenaa fi himuun beeknee سينا أبو بكر الصديق سينا عمر بن الخطاب نتهموتيتو نورت هاجي فقط أديرو دري سينا في بيخو تاريخ في بيخو أمنتا نما بيه قبوتيتو أمنتا قبه أمنتا بيه درسون تاتو هدرا تكتو مثلا نسنيد دام داورمو بورون اسم برادوه تكتو مثلا نسنيد دام داجيتو namni dogoggorre hin jiru dubbiin inni dubbate kun sirrii miti. Nama uummata Oromootiif gatii guddaa kaffalee viidiyoo kana irratti dhiifama gaafatee jira. Kanaafuu dhiifama godhaafi jedhanii namoonni hedduu viidiyoo dubbii isaa kana irratti yaada kennanii jiru. Adeeroo artist Adam Haruun ammatti dubbiin tun maaliif lafaa kaatee jettanii yoo laaltanii ani viidiyoo san jala deemeeti ilaale yoo makka inni dubbate at least waggaa 4 dura viidiyoo sun ka dubbatame ETV irratti barbaadeetiin argee viidiyoon kaarraatii miti isin jechuu barbaada. Eenyutu ammatti barbaadee baasee ajandaa godhe kajoo immoo gaafii nama hundaati. Nama hundaa isinii ajandaa kanna. Adeeroo wanni inni dubbate sun sirriidha sirrii miti. Amantii keessa nuti wanni isarraa dhagayaate turre waa'ee amantii miti duris bar sheehummaadhaan amantii isarraa hin baranne. Waa'ee Oromoo wallisee dubbatee sirbee dhaggeeffannee irraa baranne hayyuu nama guddaa'ee waa'ee maalirratti waa'ee Oromummaatti hayyummaan tun wal dhabta amantiitu jira beekumsi wal dhabaa beek qabiyyaatii fi amantiitii fi maalii hundee Oromummaa wal dhabaa akkasi. Kanaaf nuti wanni isarraa dhagayaate turre waa'ee Oromummaati. kanarraa dabree inni waa'ee sheekummaa nutti himuu hin danda'u waa'ee amantii keessa seenuu hin danda'u amantii namuu adda addaan qaba bakka inni dubbateef immoo dogoggora saniif dhiifama gaafatee ture akkan mirkaneeffadheetti. Adabbiin namoota karaa irratti fincaa'u magaalaa Finfinnee keessatti jalqabamee jira. Magaalaa Finfinneetti namootni 22 daandii irratti fincaan birrii 44 adabaman. Magaalaa Finfinnee keessatti namoonni 22 karaa irratti fincaa'uu isaanii hordofee tokkoon isaanii birrii 2,000 kan adabaman yoo ta'an walumaa galatti birrii 44 adabamanii jiru. Namoota karaa irratti fincaan kana irratti murtoo adabbii kan dabarse ammoo abbaa taayitaa seera kabachiisaa magaalaa Finfinneeti. Kanaafuu namoonni magaalaa Finfinnee keessa jiraatan yookiin namoonni gara magaalaa Finfinneetitti deemtan of eeggannoo godhuu qabdu. Akkam obboleessa wal baruu dandeenya? Jira nagaa kiyya sirriitti wal baruu dandeenya bareeddu ko. Bilbila kee TikTok irraa hin argadhe jaalallee qabdaa? Lakkii hin qabu yeroo jalqabaatiif siruma dubartii dubbisuun kooyyuu warra. Isuma dhugumaa jettamoo? Eeyyan isuma dhugaan siin jechaa jira. Ani bar hiriyaadha manaa keetiti.
Maal jettee waca keessan jira naa dubbamudde. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneenitti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii laayikii godhaa. Namoonni maatii chaanaalii kanaa hin ta'inis maatii chaanaalii kanaa ta'a. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa. Hangasitti yeroo gaarii.